chaanaalii fama dirree ispoortii chaanaalii khiyyaa kam jirtan isiniin jecha qophii teenyaatan ispoortii guyyaa arraantanaa gurra isin buusuudhaaf gaa istiidiyootti argamnee jirra. Chaanaalii khiyyaa kanarratti gaa qophii ispoortii guyyaa guyyaadhaan arkachuu warreen barbaadan chaanaala khiyyaa kana gaa subscribe godhaa akkasumas like comment godhuu hin dagatinaa jechuudha. Mallattoo dawwaliitis gaa tuquu hin irraanfatinaa chaanaala khiyyaa kana gubarratti qophii ispoortii gaa biyya keessaa fi bahar gamaatirraayis ganam guyyaa guyyaadhaan akka arkattan gaa abdii hin qaba jechuudha. Qophii teenyatan ispoortii kan jalqabnuun gaa biyya keessaa beetkingii Premier League Itoophiyaa wal dorgommii 2013 Faasil Kanamaa sadarkaa tokkoffaatti xumuree gaa chaampiyoonaa ta'uun isaa kan yaadatamudha. Akkasumas Confederation League Afrikaa irratti hirmaachuun isaanii gaa kan beekamudha gaa yeroo jalqabaatiif Faasil Kanamaa jechuudha. Guyyaa khaleegaa tapha isaanii kan ramaddiigaa yeroo jalqabaatiif kan taphatan Confederation League Afrikaa waancaa Afrikaatiif gaa tapha isaanii kan taasisan kilaba chaampiyoonaa tahee akkuma isaanitti gaa kan biyya Suudaan Al-Halaal waliin tapha isaanii kan taasisan taha jedhameeti gaa guyyaa kalee akka bahetti jechuudha. Tapha isaanii kan jalqabaa kan taasisan gaa fulbana lama gaa isteediyeemii magaalaa Bahar Daar irratti gaa tapha isaanii kan jalqabaa Al-Hilaal waliin tapha isaanii ni taasisan jedhameeti kan eegamu gaa tapha isaanii kan deebii jechuudha. Faasil Kanamaan jechuudha tapha isaanii kan deebii fulbana 9 gaa gara Suudaan imaluudhaan gaa tapha isaanii kan taasisan jechuudha. Kilabiin Faasil Kanamaa taphattoota haaree sadigaa mallatteessee shaakalli isaa magaalaa Bahar Daaritti gaa shaakalli isaa jalqabuun isaa kan yaadatamudha jechuudha. Akkasumas sadarkaa lammaffaatti gaa Premier League beetkingii Itoophiyaa kan sadarkaa lammaffaatti xumuran gareen Kaasaayee Arraagaaw bunni Itoophiyaa jechuudha. Waggoota 10 booda gaa wal dorgommii kanarratti deebi'uu isaa kan mirkaneeffate sadarkaa lammaffaatti xumuree jechuudha. Kilabii biyya Uganda waliin gaa walitti dhufuun isaa beekameeti jira. Kilabiin Uganda URA waliidhaan gaa tapha isaanii dirreen ala deemuudhaan gaa isteediyeemii Uganda gubbaarratti Naambooltii gubbaarratti tapha isaanii fulbana 2 ni taasisan jedhameeti kan eegamu gaa tapha deebii isteediyeemii magaalaa Bahar Daar gubbaarratti gaa fulbana 9 ni taasisan jedhameeti kan eegamaa jiru. Gareen Kaasaayee Arraagaaw bunni Itoophiyaa jechuudha. Champions League Afrikaa kanarratti hirmaachuudhaaf shaakalli isaanii jalqabanii akka jiraniitu kan beekamu jechuudha. Odeeffannoo biyya keessaa gaa kanaan tuyneegaa gara bahar gamaatti kan achi tarkaanfannu ta'a. Ammas turtiin keessan nu faana haa taatu. Jaalatamoon Premier League Ingiliz torbeen jalqabaa gaa torbee tokkoon dura jalqabuun isaa kan yaadatamudha. Torbeen lammadaa guyyaa kalee taphoonni 6 taphatamuun isaa kan yaadatamudha. Guyyaa raasaa 8tti Liverpool dirree isaanii gubbaarratti Anfield gubbaarratti gaa tapha isaanii Burnley waliin kan taasisan goolii 2-2tti haala itti injifachuu danda'anitu jira. Goolii jalqabaa kan isaaniif lakkoofsuuf danda'e gaa taphataa Wolves irraa mallatteessuu danda'an gaa waggoota 2 dura Diago Jota lammii Portugal kan ta'e daqiiqaa 18 irratti goolii jalqabaa lakkoofsisuu danda'eeti jira jechuudha. Akkasumas Sadio Maneen goolii daqiiqaa 69tti lakkoofseen goolii 2-2tti gaa tapha lammadaa isaanii injifachuun isaanii kan yaadatamudha. Akkasumas Manchester Cityin tapha jalqabaa isaanii gaa Tottenhamiin garee Nunoodhaan hoogganaman Tottenhamiin goolii 1-2tti haala ittiin mo'amuu danda'eetu jira. Guyyaa kaleegaa gara morkii injifannootti deebi'uu danda'eeti jira. Norwich City wal dorgommii bara kanaarratti kan hirmaatan jechuudha. Goolii 5-2tti haala ittiin injifachuu danda'eetu jira jechuudha. Tiimii Carroll goolii takka gaa ifirratti lakkoofsisuu danda'eeti jira daqiiqaa 7tti jechuudha. Akkasumas taphataa Aston Villa irraa bitatan gareen Pepe Guardiolaadhaan hoogganaman Jack Grealish jechuudha. Lammii Ingiliz kan ta'e goolii isaa kan jalqaba guyyaa kaleegaa haala ittiin lakkoofsisuu danda'eetu jira jechuudha. Taphataan kun goolii lakkoofsisee gaa akkuma Memphis Depay taphataan Barcelonaadhaaf ammaan tana mallatteessee Barcelonaadhaaf taphachaa jiru
gammachuu isaa gaa haala ittiin ibsachuu danda'een taphataan kunis Jack Grealish guyyaa kalee goolii isaa erga lakkoofsiseen booda haala ittiin gaa gammachuu isaa ibsachuu danda'eetu jira jechuudha. Goolii lameen kana erga lakkoofsisaniin booda goolii sadeen kan lakkoofsise Laporte akkasumas Raheem Sterling fi Riyad Mahrez goolii takka takka lakkoofsisuu danda'aniiti jiran jechuudha. Kana wal qabatee gaa guyyuma kalee taphoottan taasifame keessa Aston Villa Newcastle dirree isaa gubbaarratti haala ittiin simachuu danda'eetu jira. Aston Villa dirree isaa gubbaarratti Villa Park gubbaarratti gaa Newcastle simatee gaa goolii 2-2 injifachuu danda'eetu jira. Goolii jalqabaa kan isaaniif lakkoofse Aston Villaadhaaf Ingis daqiiqaa 45tti haala ittiin lakkoofsisuu danda'eetu jira. Anwar Al-Ghaziin akkasumas daqiiqaa 62tti goolii lammaffaa lakkoofsisuu danda'eetu jira. Aston Villaan goolii 2-2tti injifachuu danda'eetu jira jechuudha. Leeds United fi Everton tapha isaanii kan taasisan goolii 2 walqixa bahuu danda'aniiti jiran. Brighton Watford goolii 2-2tti haala ittiin injifachuu danda'eetu jira. Crystal Palace Brentford waliin goolii malee walqixa bahuudhaan qabxii haala ittiin qooddataniitu jira jechuudha. Premier Leaguein Ingiliz jaalatamuun guyyaa har'aan tanaatis itti fufuudhaan kan taphatamu ta'a jechuudha. Guyyaa har'aa sa'a 10tti taphni lama itti fufee kan taphatamu ta'a. Southampton Manchester United waliin dirree isaanii gubbaarratti Southampton Manchester kan simatan ta'a jechuudha. Manchester keessaafuu taphattootaan baay'ee mallatteessuudhaan waldorgommii bara kanaarratti morkii waancaadhaaf taasisu haala ittiin cimsee argamutu jira. Guyyaa har'aan tanaa Manchester United Varaan kan Real Madrid irraa miliyoona paawundii miliyoona 50 mallatteessanii gara Old Trafforditti makuu danda'an guyyaa har'aan tanaa tapha jalqabaa isaanii taasisa jedhameeti kan eegamaa jiru jechuudha. Varaan taphataan kun uffata maaliyaa Manchester jechuudha lakkoofsa 19 tapha dabre irratti dirree seenuudhaan haala ittiin garsiisuu dandeetu jira. Tapha isaanii guyyaa har'aa sa'a 10tti ni taasisan jedhameeti eegama. Wolves Tottenham waliin guyyaa har'aa sa'a wal fakkaataa sa'a 10tti tapha isaanii kan taasisan ta'a. Taphni hawwiidhaan eegamaa jiru. Taphni torbee lammaffaa darbiin London jechuudha. Arsenal Emirates gubbaarratti Chelsea kan simatan ta'a jechuudha. Keessaafuu Mikel Artetaadhaaf taphni kun tapha murteessaadha jedhameeti kan eegamaa jiru. Seenaa isaanii keessatti Arsenal yeroo 78 haala ittiin injifachuu danda'eetu jira seenaa waliigalaa isaanii keessatti. Chelsea ammoo yeroo 63 haala ittiin injifachuu danda'eetu jira. Yeroo 58 kilaboonni lameen kun darbiin London walqixa haala ittiin bahuu danda'aniitu jira jechuudha. Keessaafuu taphoota dabree Premier League Ingiliz kan dabreen jechuudha. Yeroo 3 walitti dhaabee haala ittiin Arsenal injifachuu danda'eetu jira jechuudha. Gareen Thomas Tuchel tapha kana haala ittiin morkii taasisuudhaaf gara Emirates imalaniitu agarsiisaa jira jechuudha. Guyyaa har'aan tanaa tapha isaanii tapha morkii cimaa qabu ni taasisan jedhameeti kan eegamu. Mikel Artetaan keessaafuu tapha dabree kan jalqabaa Brentford waliin kilaba waggaa 74 booda gara Premier League Ingiliz makameen goolii 2-2tti mohamuun isaanii kan yaadatamuudha. Chelsea garuu tapha dabree goolii 3-2tti goolii 3-2tti Crystal Palace Patrick Vieira haala ittiin injifachuu danda'eetu jira. Tapha kana guyyaa har'aan tanaa sa'a 12 walakkaarraa jalqabuudhaan Arsenalii fi Chelsea tapha isaanii morkii cimaa kan torbee lammaffaa Premier League Ingiliz waliin ni taasisan jedhameeti kan eegamu. Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiin teenyatan ispoortii akkuma itti fuftetti jirti. Ammas gara La Liga Spain kan achi tarkaanfannu ta'a. Turtiin keessan nu faana haa taatu. La Liga Spain torbee lammaffaa dheengaddaatii fi halkan edaatis itti fufee taphatamee jira. Taphni guyyaa dheengaddaa halkan jimmataa jechuudha taphatameen Real Betis Cadiz waliin taphasaa kan taasisan goolii takkaa fi takka haala ittiin wal qixabaanii qabxii qoddachuu danda'anitu jira. Guyyaa kaleegaa taphni afur haala ittiin taphatamuu danda'eetu jira. Alves akkasumas Marcola waliin taphasaa kan taasise goolii takkaa fi duwwatti Alves tapha lammadaa isaa tapha dabree Real Madridiin kan moohame tapha lammadaa isaa moohamuu danda'eetii jira jechuudha. Taphni sadeen hafegaa haala itti qabxii qoddachuu danda'anitu jira. Granadaan Valencia waliin goolii takkaa fi takka walqixa bahuu danda'eetu jira. Taphni hawwiidhaan eegamaa ture Atletico Bilbao fi akkasumas Barcelonaan tapha isaanii kan waliin taasisaniin halkan edaagaa Martinez daqiiqaa 50 irratti goolii boqonnaan booda jechuudha. Daqiiqaa 50 irratti Atletico Bilbao goolii takkaa fi duwwaadhaan akka dursan isaan gooyisuus Memphis Depay taphataan Barcelonaan
mallatteessan Lionel Messi bakka bu'aa jaanii mallatteessan taphataan kun gaa Memphis Depay daqiiqaa 45 gaa goolii lakkoofsiseen haala ittiin qabxii qoddachuu danda'an taasiseetii jira jechuudha. Guyyaa kaleegaa taphoonni La Liga Spain kana fakkaatee jechuudha. Guyyaa arraantanaatis itti fufuudhaan ni taphatama jedhameetii eegama. Halkan irraa sa'a 12tti Real Sociedad akkasumas Rayo Vallecano waliin taphasaa kan taasisu taha jechuudha. Atletico Madrid gareen Diego Simoni jechuudha Elche waliin taphasaa kan taphatan taha jechuudha. Akkasumas Levanteen Real Madrid waliin gaa taphasaanii kan waliin taasisan taha jechuudha. Gara La Liga Spain irraa gaa akkasumas gamas gara Serie A Xaaliyaan kan torbee jalqabaa halkan edaa jalqabeen gaa taphoonni taasifaman taphoota baay'eetu jira. Kanaas kan gurra isin buufnu ta'a. Ammas turtiin keessan nu faana haa taatu. Serie A Xaaliyaaniin halkan edaagaa kan torbeen jalqabame Serie A Xaaliyaaniin gaa kilabootni 12 Serie A Xaaliyaaniin leenjistoota haaraan gaa gara waldorgommii bara kanaa jalqabuun isaanii ni yaadatama. Inter Milan chaampiyoonaan bara dabreegaa leenjisaa haaraa Simoni Inzaagiidhaan kan jalqaban jechuudha. Taphattoota baay'ee akka Ashraf Hakimiitii fi akkasumas Romelu Lukaku faa ifirraa gadi dhiisuun isaanii kan yaadatamudha. Taphattoota saniin alagaa halkan edaagaa Genoa haala goolii 4 fi duwwatti ittiin injifachuu dandeetu jira jechuudha. Akkasumas Iskaanar Vidaalii fi akkasumas taphataan isaan Roomaarraa mallatteessuu danda'an jechuudha. Taphataan Manchester City kan duraanii Roomaa erga makameen booda Roomaarraa gara Inter Milan dhufee lakkoofsa 9 uffata isaa kan fudhate. Edin Ziikoon daqiiqaa 70 fi 87tti goolii afraffaa haala ittiin lakkoofsisuu danda'eetu jira jechuudha. Veeronaan Sassuolo waliin taphasaa kan taasise goolii 3 fi 2tti Sassuoloon haala ittiin injifachuu danda'etu jira. Immobile gaa waldorgommii bara kanarratti liigii gadiirraa kan ol guddachuu danda'e goolii 3 fi 1tti Lazioodhaan haala ittiin mohamuu danda'etu jira jechuudha. Akkasumas Torinoon gaa goolii 2 fi 1tti Atlantaadhaan gaa haala ittiin mohamuu danda'etu jira jechuudha. Luis Fernando goolii takka lakkoofsisuu danda'eeti jira jechuudha Atlantaadhaaf daqiiqaa 6tti. Akkasumas Beelottiin goolii daqiiqaa 79tti Torino walqixa isaan gootu lakkoofsisuus gaa daqiiqaa 93 daqiiqaa xumura irratti jechuudha. Robertoon goolii takka Atlantaadhaaf lakkoofsee gaa qabxii 3 fudhatanii dirreerraa akka bahan taasiseeti jira jechuudha. Guyyaa arraantanaatis gaa Serie A Xaaliyaan itti fufuudhaan kan taphatamu taha jechuudha. Keessaafuu guyyaa arraantanaa Udinizeen Juventus waliin kan taasisu taha jechuudha. Dirree isaa gubbaarratti Juventus ni simata jedhameeti